Mucatti kaleessa mucaa sirratti fuudha jennaanini maraattee sammuun isii xiqqoo maal jettee alhamdulillah daddafanii daawwan qabanii bakka fayyitee feeruusaa beektiti yommuu ta'u dhaamsi kiyya kun arafee biraan nagaa arafeetu biraan nagaa sarahatan ani ijoollee yamanii kana bishaan yaman qammafte yookiin immoo nyaata yaman qammafte kun maaltu sammuu isaan hiika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isin jechaan illee nagaa guyyaa alhamdulillah galatti rabbiin galanne haa ga'u. Hordoftoota akka kabajamtoota kiyyaa baay'ee tokko nagalatuuma ulfaadha. Isin jechuu barbaada. Baay'ee tokko na boonsaa jirtanii. Baay'ee isin jaaladha. Akkuma beekamu waa'ee samuuna kana deemaa jiru irratti haadha mana arafee deebisee akkasuma jawaadha akkasuma ammallee bahaarii ijoollee yaman keessa jiran sammuun isaanii dhibbatti hiikkatee jira. Dhibbatti akkamitti hiikkate akkatti hiikkatee jira jechuudha. Waatu akkatti nyaatallee na fakkaata. Guutuun ijoolleen nyaata yaman yookiin bishaan yaman dhuyde hundi isaaniituyyuu mataan likkeen jiru. Tokkoffaa raaga walirratti raaboo qoricha walitti godhu. Lammaffaa arafeen mucattii kaleessa dhibamtee fayyite irratti durallee mucaan kun kan isheen fayyite kasiin dhibamte jechuudha. Kasiin dhibamte sababa inni niitii qaba, sababa inni niitii biraa qaba jettee shakkitetti. Dhalaa sadii irraa shakkite. Amma immoo deebi'ee yaa uummata kiyya mala naa mala maaltu naa mala jette. Obboleettii xiyya kootu mala sii mala. Malli ani guutumaan guututti shamarran kennaa malu maal isiniif fakkaata? Ati faayidaa keessanii dhaggeeffadha. Kan dhaggeeffanne immoo bira dabarfadha. Maaliif obboleen kiyya nuti hamma dandeenyetti yoo wal gorfanne yoo walirraa baranne bareenna. Yoo wal arrabsine hin bareennu. Kana beektu abadan hin bareennu. Atillee waata akka nama arrabsitu waan argattu. Obboleettii xiyyaa feeruusaa dhaamsa qabaaf. Akkasuma arafeellee dhaamsa sii qaba. Asumaan rabbiin bahaarillee nu haa fayyisu. Jawaadillee nu haa fayyisu. Maraataa hundaa rabbi nu haa fayyisu. Kafayyaan qabne rabbi hundumaa nu haa fayyisu. Kafayyaa qabamu rabbiin nu haa qajeelchu. Dhiirota keenya hundumaa rabbiin nu haa qajeelchu. Nutillee dhalaa rabbiin nu haa qajeelchu. Dogongorri mataa keenya ta'aaf mataa jara ta'a bichaan beekna. Feeruusa mala naa mala maaltu naa mala jette. Feeruusa ani malin sii malu guutuma shamarraniitii fi faayidaa isinii qaba. Saraahatan. Dhiirri tokkoffaa gaafa dura dubartii lammaffaa namarratti fiddu sababni isaa maali? Rakkoon kun narra jira moo eenyurra jira jettee mataa kee keessa galchitaa lama qabe. Sadaffaa kabaja isaaf qabaachuu. Amma gorsaa beeka isin gorfadha. Feeruusaa gorfadha. Abbaan manaa kee kun yoo si dura fuudhee mallatteessee waraqaa walii kennanii warreen jiraatanii kan jedhan taate dubbiin wanni gootuun jirtu qabe. Yoo himootu namni kun ganaa fuudhuu heda hin farramne waliin galle waraqaa waqaanii ta'e rabbootaa sirraa fixee qabe. Inni ani si himu yoo namni kun intala tanan fuudhin gurbaa kanaaf onni qeebanii kenna. Tokkoffaa dhiirri maaliin nama jaalatti haalaaf amala abbaati. Bifa bareedina odoon taala. Haala kee amala kee. Lammaffaa afaan keetiin kilma badaa dubbachuu haasaa badaa haasa'uu maatii isaa cabsuu fi maatii isaa tuffachuudha. Dhiirri gaafa maatii isaa cabsiteef gaafa maatii isaa tuffachuu eegalte gaafa hiriyaa isaa kabajan eegalle bakka biraa laatti. Ka biraa deebi'ee mootuyyuu dhiirri dhalaa akkatti utaaltu barbaadde akka korophee. Ka biraa immoo dhiirri maal barbaadde qulqullinni qaama shamarranii guyyaarratti shamarran takka yeroo abbaa manaa isii bira jiraatu yeroo abbaa manaa isii bira jiraanne ta'e qulqullinni dhibbarraan eeggachuu qabdi. Yeroo lama itti tolu yeroo sadi eeggachuu qulqullina qaama isiiti. Meekaappii dibachuu laazimaa miti beeksisee haa galu. Inni itti aanu qaama keetii qulqullina sirriitti eeguu qabda. Inni lamkuun itti aanu mootuyyuu qulqullina mana kee keessatti. Dubartiin hunda kototteen harree hunda qulqulleessitee ilaa taqabdu san goororraa qabdee kushiinaa isii dabalatee akkuma mana arabaa dirqama qulqulleessitu mana isillee urgeessitee ofillee yoon urgoofne dhiirri dubartii bira laaltee qabe. Dubartiin yeroo dhiirri alaa galu fuula guutu
dhiirin jaalattu qabe. Dubartii yeroo dhiirri alaa galtu fuula ibsitee abbaa manaa kiyya bakka nagaan naagatte haasaa biraa odoote fedhin nagaan isa teessiftee nyaata bareedaa isaa qopheessite dhiirti duuka duuti qabit Feeruzaatii Habiibtii tiyase gorsa. Ati mucattii bareedduu warqii inni maaliif dhalaa biraan irratti fida jedhii mataa kee keessa yaade. Mana ijaazaa daladee mana dalaguu mana arabaatii gaafa dhuftu akka dhufteen kutota achiisan ofirraa lafa keettee eessa seenta akka dhufteen shaawara kee galta. Shaawara kee galtee mana keetiitti gadi jetta. Maaliif mana arabaa kana yeroo dalagan xaaxaatu baay'ata. Kana guuta. Qulqullinuma mataa keetii dhibbatti eega. Qulqullina mataa keetii eegdee qulqullina mana keetii eegdee kabajamaatii isaa maatii akkuma maatii kee jaalatutti jaalatte isa duuba immoo maatii isaatiif ta'uu qabda. Isa duuba bilbiluu fi qabaattu isa duuba waa arguu fi haadha isaati abbaa isaati obboleen isaa odoon taane haadhaaf abbaa jaalatti dhiirri. Dhiira bichaa miti beekamutu sin jaalannaadhaaf abbaa keenya miti. Dhiirri gaafa haadha isaatii taate abbaa isaati atama fakkeenyaaf 500,000 yoo dalage 200 yoo warra isaati way yeroo hunda ergita way ja'aan ergita yeroo takka lama odo ummaatiyya natiin tuffatiin abirritan wajii godhadhaa haadha isaati. Haadha isaa sanirraa immoo du'aa inatti argattu isaa san caalaadha. Barmucaa kiyya mucattiin akkatti waanaa ergite. Inni sitti hin dubbatu garuu immoo jaalala siif qabu guyyarraa dabalaa deema. Maaliif haadha isaa san gammachiifte jechuudha. Gaafa haadha isaa san gammachiiftu dhufee gara biraatiin si galatoonfata sitti hin dubbatu beeku. Dhufee kennaa addaa siif kenna sitti hin dubbatu beeku. Maaliif sababa haadha manaa haadha isa deesse saniif taateef. Gaaf kana atis keessa nama kanaaf jaalalli inni sii qabu guyyarraa dabala. Hiriyaa isaa akkasitti dhufan ni kabaja. Abbaa maargee wajjin kolfitu. Kabaja qabdaaf. Gaafa abbaa hojii argite hojii kolfite hojiin diraamaa fi hojiin piraankii okee rakkoon qabu hojiidha waan ta'eef. Gaafa mootuu abbaa dhiirmoseen wajjin dhiirmoseen wajjin kakkaa jechaatti dhiirri gaafa kana isiin tun bakka kan dhiirri hin naafta ati sin naafta inni sin naafa. Garuu dhiirri obsa qabdi akka nu itti miti. Wantoota akkanaa kana raawwadha. Maatiidhaaf jaalala qabaadha. Ufiifis jaalala qabaadha. Isaafis jaalala qabaadha. Kabaja isin galee gaafa wantoonni akkanaa kun ta'u wallahi dhiirri dubartii ta'uu mataa isii kanarratti baatte. Matama isii kanarratti baatte. Gaafa mootuu galgalis arrabsaa ganamas arrabsii yalla akkasii zariintee akkanaa zariintee akkasii gaafa ati jette bakka biraa deema. Tabiraa laallata mitiire namni tokko maal jedhe jedha Amaariffaan beeku. Soddaatii isaattu ala guddifti. Ala guddifti soddaatiin isaa Amaariffaan beeku beeka Amaariffaan dhiyaane ala guddifti dubbata namicha. Bakka ala dhiqannaa dibannaa gabbayyuu ajaa'iba jedhan soddaatiin gurbichaa. Hin beekan aartiin keessatti sodaa dura dhaabattu. Isiin an akka taateen beeku. Gaaf kana yeroo hundaa dhaqaa taasifaa hin taasifaa gaaf kaanii edaan taasifaa gaaf kaanii dubbii irra kaa'e. Mi'aanii injiraa mitiire gaaf kaanii ayyee malki bichaa namoo jedhee jira. Afaan Amaariffaa bichaa yoo miti kaanii maatti beekamaa afaan Amaariffaatiin ayyee malki bichaa namoo jedhee jedhan. Maaliif isii yeroo hundumaa bakka malki mattaafte. Manni keessa akka fedhe rabbi jira. Nyaanni akka fedhe jira. Isin galee bakka dhiirri dubartii akkanaa kana ila abbaa manaa dhiisati ilaa soddaan keetillee ilaa akka alallee yookiin hiriyaan keetillee waasii jedha. Isin galee isin bakka qas jetti na fakkaata. Ani beekamaatti beekara haasaa yeroo haasaan nagayana gaafatina. Rabbiin immoo wantoota akkasiisanirraa nu haa fageessu. Nuti immoo saraahatan jechuudha. Dubartoonni abbaa manaa keessan wantoota kana hunda raawwatte taananii ati
asirra isa jirta. Inni itti aanu isinii hima. Qaba. Bakka feete jiraadhu. Saudi Arabiyaa jiraadhu, Qatar jiraadhu, Dubaay jiraadhu, maal jedhama? Yemen jiraadhu, Suudaan bu'aan addaa jechuudha. Omaan jiraadhu, Joordaan jiraadhu, bakkuma feete Bahareen jiraadhu, bakkuma feete lafa kanarra jiraadhu. Muunni qayyaa kadhabamee jiru. Maaliif hin qayyanne isin dhalaan warroonni heerumta kun? Maaliif hin qayyanne? Qayyi laala akkana si godha. Qaama kee mukayyeef keessirraa bareessa. Maaliif hin qayyanne? Amma Suudii keessatti ta'e, Dubaay keessatti ta'e hin qayyatan. Qayyuu qaanii takka hin qabu. Maaliif qayyatte? Maa qaama keef qaqqabde? Marra gobba. Inshallah bismillah. Takka takkaan viidiyoo isinii hojjedha. Sababni isaallee maaliif nama barumsa ta'a waan ta'eef. Akkaataa itti qayyatamu, akkaataa qayyitti itti qayyatamu, akkaataa itti dibatamu, akkaataa jaarsi jaartii jaalatu ani jechuun qayya jechuun siif faayidaa guddaadha. Jismi keetiifuu faayidaa guddaadha. Qayyadhaa hinnaa hidhadha akka dubartii bakka isin jettaniituma miikaappii bichaaf addeessitanii. Maal isin miikaappiin dibatina gonkumaa? Miikaappiin bifa hin kennafi. Bifti miikaappii walitti nufu. Sababni isaallee maaliif hiree? Bifti miikaappii fi bifni kennuun walitti hin dhufne gaaffii eegala hundaaraa nu ta'a. Uma nu fayyadu. Isin eegalee qayyaddaa warri jaarsa qabdan. Warri jaarsa hin qabnellee qayyaddaa maal rakkoo qabu? Hin qabu. Ijoollee wannaa keessatti hin qayyatti. Kaayiroo keessatti mana mallaqaa jetti qayyatti. Maaliif qaama keetiif faayidaa qaba. Jismi kee mukayyamni si keessaa bahe jechuudha. Zim jettanii akkanumatti yaani qayya yooma heeruman bichaan qayyatanii beekamu kun iddoo wannoon akkana qaaniin akkana biyya keessa jira. Biyya keessatti haaftee jirti. Maaliif fayyaa kee ijoolleen biyya alaa ta'anii galan amma mucattii wayii meeshaa biyya Suudiirraa galfattee biyya keessatti itti fayyadamti. Mooshi laazimaa miti lafa katamaa jiraate taanaan ati heerumuu baate dantaa isaaniiti. Maaliif qayyi faayidaa keeti jismi keeti bareeda. Fuula kee waan biraatti dibattaa harka kee irraan kaayattu qaama kee si godha. Bakka qayyadha. Uf gariin dhiisina zina zixxit mixxit jedhaa deeman jiraadha. Keessattuu ijoollee nama Yemen keessa wallaahi biyyoota firdamii giyaan jechuun hanga tokko rakkattuudha malee biyya bareedduudha. Isin jechuun barbaade wallaa qayyadhee isin godhu garuu isin agarsiisa qayyee faayidaa isaa takka takkaan ilaa 5 waa 5 kanarraa qabe takka takkaan isin barsiisa. Inshallah biizinillah sabni sallee maal obboleen kiyya wanni faayidaa namaa qabutti yoo fayyadamte bu'aa keeti. Akkas isin jechuu barbaadaa viidiyoo keessan irratti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti namoonni yaada qabdan namoonni maal qabdan jedhu hundi keessanuu namoonni yaada qabdan yaada keessan barreessaa komentii babbareedaa barreessaa. Namoonni mootuyyuu waa'ee qayyaa barbaadan akkamitti qayyannamuuna akkam goone jettan komentii jalatti naa barreessaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf takka takkaan isin hojjedha. Kuni ufurratti fudhadhee jira warroonni barbaadan jechuudha. Akkatti isin takka takkaan faayidaan isin qabus mush laazima dhiira wajjin rafuu miti. Mush laazima abbaa manaa qabaachuu miti. Dubartoota abbaa manaa hin qabnellee ijoollee keessattuu biyya Arabaa ta'anii galanii faayidaa guddaa akka qabutti hubadha. Namoonni barbaadan komentii bichaa naa barreessaa. Takka takkaan isinitti hima. Takka takkaan isin barsiisa. Isiniin amma akka qoraansitti akkatti nuhiin amma akkatti harka kiyya kun ni harrisaa laala. Akka qoraansitti akka harritu kun jismiin kee gaafa isa godhattetti si ta'a. Akkas isin jechuu barbaade uummata qashtii uummata babbareedaa wallaahi nama kana bifa kana laalin ka bareedu keessa kana laali. Irra namaa laala garii namaa sirbayitu jiraata akkas emi sirbame. Irra laala garii namaa jedhamee sirbayitu sirbama immoo akkamiin qaatamaan qaatate garuu akkasiin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like share gochuu subscribe gochuu hin dagatina. Bye bye.